Nagaan isiniif haa ta'u maatiin Yookoo Dr. TV akkam jirtu kun sagantaa fayyaa qopheessinee kan isiniif dhiyeessinu YouTube channel keenya irratti kan darbudha. Qopheessaan qophii kanaa Abdii Dingataati Dr. Naafyaad wajjin argama. Dr. Naafyaad baga nagaan dhufte studio keenyatti. Baga nagaan nuti. Egaa yeroo baay'ee kanatti irratti xiyyeeffattee barreessitu waa'ee fayyaa hormaata afaan wal quunnamtii saalaa irratti xiyyeeffannaa irratti. Yeroo malee spermii dhangalaasuu kan jedhu irratti premature ejaculation kan jennu irratti xiyyeeffannaa. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan nuti. Mee ajal qabnuuti premature ejaculation yookaan immoo dursanii yeroo malee dhangalaasuu jechuun maal jechuudha hiikaa isaarraa jalqabnu. Okay, egaa gaaffiin kun gaaffii namoota baay'eeti. Akkuma beekamu gaafa wal quunnamtii saalaa yeroo wal quunnamtii saalaa namni tokko miirri isaa immoo baay'ee ol ka'utti dhangalaasu yookiin immoo spermii yeroo dhangalaasu jira. Namoonni tokko tokko kan dafanii dhangalaasan jiru. Innaa definishinii garaagaraa qabaatu malee kan namoonni baay'een ogeessonni fayyaa baay'ee irratti walii galanii dafanii spermii dhangalaasuu immoo premature ejaculation kan jennu daqiiqaa tokko gaditti. Daqiiqaa tokkoof isaa gaditti namni tokko kan dhangalaasu yoo ta'e premature ejaculation jenna jechuudha. Akkuma wal quunnamtii saalaa jalqabee daqiiqaa tokko gaditti jechuudha. Daqiiqaa tokko gaditti yoo kanumti utuu jalqabin dhangalaasan jiru baay'een namoonni baay'een kan immoo xiqqooma sekondii 20-30 immoo daqiiqaa tokko gaditti dhangalaasanis jiru. Baay'inaan yoo ilaalle namoonni baay'een riisarchiin garaagaraa akka agarsiisutti dhiirota baay'ee irratti kan qoratame jechuudha. Wanti reyaalitti daqiiqaa 4 hanga 8 gidduuttidha. Baay'een namoota fiizikaalii kan turuu danda'u daqiiqaa 4 hanga 8 gidduu. Kana jechuun daqiiqaan 2 daqiiqaa 3 noormaalii miti jechaan jiru. Daqiiqaan tokko olii ni jira. Kanaaf kana qofa miti baay'ee turanii dhangalaasuunis rakkinadha. Amma fakkeenyaaf amma daqiiqaa 30 booda kan dhangalaasan jiru namoota tokko tokko. Kunillee yerootti dubartoonni yerootti satisfied ta'an jiru. Keessiiwwan akkasii nuquunna waa'ee isaa namoonni nuffisa waa'ee isaa jechuudha. Kanaaf gabaabadhumatti rakkoon kun rakkoo saala lameenuu miidhuudha baay'ee. Dhiira qofa ilaallama spermii jenna malee nuti orgaazimii kan jennu yookiin immoo dubartoonni illee dafanii fixachuu danda'u. Fakkeenyaaf dhiirri tokko otoo fixanii dafanii miira keessa galanii dhangalaasuu danda'u. Kunillee effektii qaba jechuudha. Otoo dhiirri tokko fixanii yeroo sana intarastiin isaanii sirrachaa deema wanta ta'eef. Baay'ee gaarii. Mee rakkoon kun biyya keenyatti baay'ee dhalaata. Moo sababiin jirreef namni badaa mana yaalaas hin dhufuu rakkoo akkasiis dhufee ni himatu moo sodaa marraan kan ka'edha. Rakkoon kun jira hammam jira moo jiraate? Ansi dhubu daraan jira baay'eedha rakkoon kun. Namoota baay'ee rakkina kana hawwamee jira. Garuu namoonni baay'een mana yaala dhufu sodaatu. Kan biraa rakkoo kana himachuu sodaatu malee rakkoo kanaan kan saaxilaman namoota baay'ee jira. Maaliif argaa oolla sooshaal miidiyaa irratti namoonni barreessan baay'ee jiru. Namoonni bilbilaan istarii siin gaafatanis nunis nu gaafatan baay'een isaanii jiru. Kanaaf rakkoon kun baay'inaan jira. Garuu yaa'u beettagaa wanta jiru hawaasa keenya biraa sooshaal taa'uu yookiin immoo saalfii qaaniin jira wantoota kana wajjin wal qabatedha. Kun kalchariin jedhamu baay'ee noormii gaarii miti wanta akkasii yeroo baay'ee safuudha yeroo fayyaan safuu hin qabu. Fayyaan saalfiis hin qabu safuus hin qabu. Wanta dhibeessi bakka si dhukkube himachuu qabda. Waan tokko dhoksuu hin dandeessu. Kana jechuu barbaade. Kanaafuu baay'eedha. Of course. Meegaa risk factor kan ittiin jenne yookaan ka'umsi wanta kanaaf wanti nu saaxilu maal fayyannee waamuu dandeenya? Rakkoowwan kanneen nama saaxilan keessaa tokko yeroo jalqabaa wal quunnamtii saalaa gochuu danda'a. Muuxannoo dhabu. Fakkeenyaaf namni kamiyyuu rakkoo kanaaf saaxilamuu danda'a gara jalqabaa irratti. Akkas hubachuun gaariidha. Namni tokko akkuma gaa'ela keessa tureenii yookiin immoo akkuma yeroo quunnamtii saalaa keessa tureenii jabaachaa deema jechuudha. Yeroon turtii isaallee dheerachaa deema kan jedhu saayinsistoonni tokko tokko lafa kaa'u. Gama biraatiin fedhii ofiin of gammachiisuu yeroo dheeraa yookiin masturbation kan jedhu. Rakkoon kun baay'ee rakkoo daraan nama baay'ee miidhaa jirudha. Namoonni deelii kan araadatti ta'e baay'ee isaanii jiru kan quunnaman baay'ee isaanii jiru. Namoota kanaaf namoonni rakkina akkasii qaban baay'inaan rakkoo kanaaf saaxilamuu danda'u kan jedhus jira.
akkuma jalqaba siif kaasuuf kaale tokkoffaan immoo sodaa wal qunnamtii saalaa qabaachuu. Dhiirri tokko tokko kan sodaatu kan nanna'u jiraachuu danda'a. Baay'ee kan miira keessa galuu jiraachuu danda'a. Miira keessa yommuu galu dhiirri tokko dafee dhangalaasuu danda'a jechuudha. Gama biraan nerve sensitivity kan jennu uumamumaan namoonni tokko tokko narviin isaanii baay'ee sensitive kan ta'e jiraachuu danda'u. Yoo namni miira keessa gaafa galu narviin sun naqee lafa spermiin qophaa'u sanatti maasa booda dafee dhangala'uu danda'a jechuudha. Kanaaf uumamumaan narvii sensitivity kunillee namoonni isaanis baay'ee sensitive ta'e yookiin immoo narviin isaanii baay'ee si'aawaa ta'e jiru jechuudha. Rakkoowwan kanaaf namoonni saaxilamu baay'een isaanis jiru. Gabaabumatti stressii illee dhiphina kunillee rakkoo kanaaf nama saaxila. Riba dhabuullee akkasumallee rakkoo akkasii nama saaxiluu danda'a jechuudha. Gabaabumatti kan ibsuu dandeenya. Egaa dafanii dhangalaasuun egaa rakkoo garaagaraa fiduu danda'a. Rakkoowwan sana keessaa rakkoo intimacy yookaan rakkoo haadha manaa gammachiisuu dadhabuu achii booddee immoo sun immoo vicious circle ta'aa deemee sodaachuu rakkoo akkasii fiduu danda'a. Rakkoo maaltu jira? Rakkoo akkamii namatti fiduu danda'a? Yaalamu taanaan. Okay. Kuni rakkoowwan kun rakkoo akkamii namatti fiduu danda'a kan jedhaniifi tokkoffaa gaa'ee wal gammachiisu dhabuu. Fakkeenyaaf amma dhiirri tokko dubartiin tokko utuu satisfaayin ta'een wal qunnamtii saalaa xumura yoo ta'e miira gaariitti hin dhaga'amu. Rakkoo kanaaf saaxilamuu danda'a. Rakkoo waliigaltee dhabuudhaaf nama saaxiluu danda'a. Rakkoowwan garaagaraa fi nama daayivarsi kagaalatti illee nama saaxiluu danda'a baay'inaan jedha. Kuni maaliif namni hundumtuu wal qunnamtii saalaatti gammaduu barbaada. Abbaan manaa fi haati manaa kan gammachiisu keessaa tokko wal qunnamtii saalaati. Beekamaadha kun. Kanaaf rakkoowwan akkasiif illee darbee saaxiluu danda'a jechuudha. Egaa rakkoo maatii achi booddee rakkoo soshaalii rakkoolee akkasumas sammuu yookaan xiinsammuullee fiduu ni mala. Kanaaf yaala barbaachisa wanti kun. Yaalli isaa eessaa jalqaba? Akkamiin deemuu qaba yaalli isaa? Yaalli isaa hanga sadarkaa baqasanii yaalutti gochuu danda'a baay'ee. Rakkoowwan garaagaraatu waan ta'eef garuu inni guddaan jalqaba maal gochuu qaba kan jedhuu fi tokkoffaa ammallee wanta irra deebi'ee dubbadhu stressii yookiin immoo dhiphina maneej gochuu hir'isuu kan jedhu qabxii tokkoffaarraan ka'a. Lammaffaa irratti immoo ilaallee wantoonni kanaaf akkamitti ofirraa ittisuu dandeenya yookiin immoo ofirraa dhorkuu dandeenya kan jedhuu fi ulfaataadha garuu more of baay'ee keessa galuu distraction kan jedhamu fayyadamuu qabna. Distraction jechuun yeroo wal qunnamtii saalaa baay'ee wanta sanatti xiyyeeffachuu akka hin qabne yaadaan jechuun baay'ee irratti of gatuu akka hin qabne waan biraa yaaduu yookiin immoo haasofsiisuu ta'uu danda'a. Kanaan of dagachiisuu hin danda'ama. Maaliif xiyyeeffannaan isaa isuma duwwaara ta'ee yookiin immoo isa yaada taanaan dafee dhangalaasuu danda'a kan jedhus jira. Waliigallee kun jira. Gama biraatiin immoo kunillee yaalli isaa baay'eetu malee qaamni saalaa dhiiraa yeroo dhangalaasuuf jedhu fiixirra gochuudha keessaa baasanii qabuu kan jedhu jira viidiyoodhaan inni aktuaalii yeroo biraa ilaaluu dandeenya. Kunillee akka furmaata ta'uu danda'a. Gama biraatiin sodaa dhiphina keessa squeezing isa jennu jechuudha. Gaafa climax irra ga'uu fedhu keessaa baasanii harkaan qabu. Exercise mataa isa danda'edha salphaatti miti kan immoo dubartoota gargaara. Kunillee jira ulfaataa ta'us yaaluun gaariidha. Kan biraan immoo irra deddeebiidhaan fakkeenyaaf hamma gaa'ela keessatti namoonni yerootti irra deddeebiidhaan yookiin wal qunnamtii saalaa godhuu mataa isaallee furmaata. Galee turanii dafanii dhangalaasanii iyyuu malee dafanii wal qunnamtii saalaa gochuun sana addaabti godhaa deeman namni sun jechuudha. Kanaaf namooti baay'ee ilaalla beektaa yeroo dhufanii hin gaafanna. Torba tokko jeet tokko fa'aa yeroo hojiidhaa iddoo garaagaraa turanii fa'aa kan dhufan jiru. Kunillee yeroo kaasan argina. Wantoota kana maneej gochuu hin danda'ama kan jedhudha. Kan biraan immoo xiqqoo ulfaataadha garuu koondomii fayyadamuun lama tokko hin qabne inni hir'isaadha. Sensitivity isaa koondomii fayyadamuun. Koondomii tokkorrayyuu lamatu ta'e. Ni hir'isa kan jedhu jira qorannoon tokko ni mirkaneessa. Kanaan illee hir'isuu ni danda'ama. Gabaabadhumatti inni kan biraa amma sadarkaa biraarra yoo ga'e
yaalamuu danda'a. Fakkeenyaaf amma dhiirri tokko yeroo akkamii mana yaalaa deemuu qaba kan jedhu rakkoowwan akkasii nama kamii mudachuu danda'a baay'ee. Yeroo akkamii kan jedhu achumaan kaasuudhaa fi tarkaanfiiwwan maal caqabne jira baay'een isaa maal gochuu akka isaan qaban siif kaaseera. Kana godhanii ammallee kontirool gochuu dadhaban mana yaalaa dhufuu qabu. Lammaffaa irratti immoo gorsii fi yaalli ogeessa xiinsammuun kennamu waan jiruu fi kana irratti illee bahuun xiyyeeffachuun baay'ee barbaachisaadha. Dhufanii gorsa akkasii fudhachuun baay'ee barbaachisaadha. Gama biraa yoo ilaalle immoo sisteemii akkuma jalqaba irratti sii kaasuuf ka'e humnaan yoo ta'e amma sadarkaa yaalii baqaqsanii yaalutti geessuu danda'a. Rakkoowwan isaa erga barame booda jechuudha. Gabaabaadhumatti bifa kanaan maneej gochuun danda'ama. Distirakshinii, istireesii yookiin immoo dhiphina reliif gochuu, dhiphina hir'isuu kana wal qabate jechuudha. Kan fakkaata guutummaa irratti. Warri dhiiraa fi warri dubartootaa early ejaculation akkamittiin ilaalume? Dimensionii akkamitiin ilaalu? Warri dubartootaa akkuma sila kaasne gargaaruu ni malu warra dhiiraa. Treatmentii isaa keessattis immoo gahee guddaa fudhachuu malu jedhee yaada. Warri dhiiraas akkaataa isaan itti ilaalan keessuma warra irra ture. Maybe warri yeroo jalqabaadha treat gochaa haala sila dubbachaa turteeni treat gochuu danda'u. Warri irra ture garuu maanaajmentii isaa keessatti wal loluurra akkaataa isaan itti wal gargaaranii wanta kana ifaan dubbatanii yaaluu malan akkaataa isaan itti ilaalan illee akkam ta'uu immoo qaba Dooktar? Yaa amma maal siti kun egaa wal gargaarsa hiriyoonni fi abbaan manaa fi haati manaa wal gargaaruu qabu. Rakkoon kun nama mudata. Namni hundumtuu rakkoo kanatti yaadee ofitti fida miti. Tariitii sababa garaa garaan rakkoon sun yoo itti dhufate sababa sana maneej gochuudhaaf yaaluun barbaachisaadha. Kan biraa immoo kun tiim workiidha waan ta'eef waliin abbaa manaa fi haati manaa yookiin immoo kaapiliin tokko maal gochuu qabu asirratti akkuma jalqaba kaafne tokkoffaa isheen karaa squeezing kan jedhu kanaan gargaaruun baay'ee barbaachisaadha. Gama biraan immoo dhiphina keessa yommuu godhe immoo moora ammas dhibee kanaaf saaxilamuu danda'a. Rakkoo biraallee rakkoo ka'uu dhabuu qaama saalaaf illee saaxilamuu danda'a. Kanaaf illee saaxilamuu waan danda'uuf wal gargaaruun baay'ee barbaachisaadha. Tarii immoo yeroo jalqabaatiif wal qunnamtii saalaa godhus yookiin isheen beektee inni beekuu dhiisuu danda'a, wal qunnamtii saalaa gochuu dhiisuu danda'a. Yookiin isheen beekuu dhiisuu dandeessi inni beekuu danda'a. Fakkeenya dhagaa taateen akkasii waan nama mudatuuf. Kana keessatti wal gargaaruu akka qabanii, wal utubuu akka qabanii, wal tumsuu akka qabanii, maal gochuu akka qaban irratti xiyyeeffachuu akka qabanii hanga barbaachisaatis immoo mana yaalaa wal geessuun illee baay'ee barbaachisaadha. Gorsa ittiin sammuu fayyaa fudhachuun baay'ee barbaachisaadha kan jiru dhaamsa godha barbaachisa. Treatmentii isaa keessatti iyyuu constant partner jedha. Jechuun kan dubartii tokko wajjin taatee jirta taanaan treatmentiin isaa ishee wajjin akka isheetti yookaan immoo akka physically isheetti akka aaktii isheetti akka isheen itti respond gootutti dhaqanii namtichi psychological treatment argachuu qabu waan ta'eef partneriin constantii ta'ee jedha. Partnerii constantii ta'e sanatti immoo isheenis immoo ga'ee guddaa qabdi waan ta'eef wal gargaaruun wal tubuun kana irratti baay'ee barbaachisaadha. Egaa dhibeedha. Dhibee kana immoo yaaluun danda'ama. Wal yaaluu akka isaan qaban asumaan naamsa dhaamuu fi barbaanna. Waan nu dhaggeeffataniif galata guddaa qabdu. Subscribe godhaa chaanalii keenya waa'ee fayyaa kamiyyuu keessa galtanii argachuu dandeessu. Gaaffii yoo qabaattan immoo 7024 irratti bilbila. Sagantaa biraatiin wal arginaa waan nu dhaggeeffataniif ulfaadhaa. Nagaatti.